Baay'ee akkam jirtu maatiin chaanala keenya guyyaa irraa keemistirii kutaa 9ffaa yuunit 5 keemikaal boondingiidhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaa. So barnoota keenya guyyaa irratti keemikaal boondingii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So 5.1 irratti maalidha? Keemikaal boondingiidha. So waa'ee keemikaal boondingii yeroo kaafnu waa'ee elementii maal akka ta'e keemikaal boondingii maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. So the material world in which we live is changing from time to time. Meeshaaleen addunyaa kanarra jiranii yeroodhaa yerootti maal ta'u jechuudha hin jijjiiramu. Sababni isaas immoo sababa maaliifidha? Uumama yookaan jijjiiramoonni keemikaalaa yookaan fiizikaalaa yookaan jijjiiramni wanta jiruufidha jechuudha. So this is due to the fact that nature is associated with innumerable chemical and physical changes. So sababa maaliifidha? Jijjiiramoonni warreen akka keemikaalii fi fiizikaal cheenjii wanta jiraataniif addunyaa kanarratti maateriyoolonni garaagaraa maal ta'u jechuudha yeroodhaa yerootti jijjiiramaa oolu jechuudha. So the chemical changes occurs due to the changes in compositions of elements from which what chemical change jechuun immoo from which the materials are made of. Chemical change jechuun akkuma beekamu kan jijjiiramni sun erga raawwatee boota bakka isaatti kan deebi'uu hin dandeenyedha jechuudha. So we call these chemical changes are what? Chemical reaction. Chemical reactioniin jedhame waamama jechuudha. Maaltu chemical changein jijjiiramni keemikaalaa akkasuma maal jedhama? Chemical reactions jedhamee beekama jechuudha. Akkuma kutaa 7ffaatti baranne jechuudha. So a chemical reaction involves change in molecular compositions of substance. It has been established that atom. So mal establish godha jechuudha. Atomidha jechuudha. So atoms means it is the smallest particle of matter which takes particle in chemical reaction. Atomii jechuun maal jechuudha? Paartikilii xiqqaa kan maateriyoota maaterii walitti dhufuudhaan paartikiliin xiqqaa uumamu maal jedhama? Atomii jedhame waamama jechuudha. So molecule is the smallest constituent particles of substance which has independent existence and which represents the properties of an respective elements or compounds. So molecule jechuun immoo the smallest constituents of particle yookaan immoo paartikiloota wantoota paartikiloota xixiqqoo of keessatti qabatee argamu maal jedhame waamama? Molecuulii jedhame waamama jechuudha. Molecuuloonni kuni maal bakka bu'u? Property elementiis akkasumallee compoundii kan represent godhanidha jechuudha. So why do atoms form chemical bonds? Atomonni maaliif chemical bondii form godhu jechuudha. So most of elements in nature have been found to exist compounds to state. So this is due to the fact that atoms of some elements are what? Unstable. So sababa atomonni tokko tokko yookaan elementoonni tokko tokko unstable ofii isaaniidhaan waan hin taaneef yeroo kana maal godhu jechuudha? Chemical bondii form godhu jechuudha. So there are however some atoms which have independent existence and are considered to be highly stable. Akkasumallee kan highly stable warreen ta'an jiru jechuudha. Of danda'anii independent ta'anii kanneen stable ta'an ni jiru jechuudha. Except those of a few elements, the atoms of most of the elements have inherent tendency to combine and form molecules or compounds. So elementoota muraasarraan kan hafe atomonni yookaan elementoonni baay'een isaanii inherent tendency yookaan immoo maal gochuu danda'u jechuudha? Molecular yookaan compoundii form gochuu danda'u jechuudha. So the combining atoms may belong to the same element or different elements. Atomonni combining atomiin kuni elementoota wal fakkaatoo yookaan garaagaraa ta'an irraatillee uumamuu danda'a jechuudha. So within the molecules, the atoms are held together by attractive forces. So yeroo kana molecuulii kana keessatti attractive forceidhaanidha jechuudha. Kan maal ta'u? Kan moleculoonni uumaman jechuudha. So
chemical bond is therefore the force that holds atoms together to form molecules or compounds. Kanarratti chemical bond jechuun maal jechuudha? Humna atoomota gidduutti argamu kan molekiloota yookaan compoundii form godhudha jechuudha. Yookaan kan molekilotaa fi compoundoota gidduutti argamu yookaan fakkeenyaaf weetarii yoo fudhanne ilaalle hydrogenii fi oxygenii gidduu attractive forcein jiru maalidha jechuudha? Chemical bondidha jechuudha. So akka kanaan ibsuu dandeenya. Molekilotaa fi compoundii gidduutti forcein yookaan attractive forcein argamu maal jedhamee waamama? Chemical bond jedhameetu waamama jechuudha. So octet rule yookaan seera saddeettantootaa kan jedhamudha jechuudha. So an American chemist Gilbert Lewis in 1875 up to 1946 used this observation to explain the types of ions and the molecules that are formed by other elements. So seera saddeettantootaa kana keemistii biyya Ameerikaa maqaan isaa Gilbert Lewis kan jedhamu bara 1875 haga 1946 gidduutti waa'ee octet rule kana seera kana observe godhuudhaan waa'ee molekiilii yookaan ayoniin tokko element itti uumamu maal godhe explain godhe jechuudha. Akkasuma namichi kun maal jedhe seera kana erga observe godhee booda seera saddeettantootaa yookaan octet rule kan jedhamu kana maal godhe jechuudha. Irra gaasise jechuudha. So he called this explanation is octet rule. So explanation isaa kana maal jedhee waame jechuudha. Octet rule jedheetu waame jechuudha. So the octet rule states that atoms tend to form compounds in ways to give them 8 valence electrons. Octet rule maal jechuudha jedhee atoomiin tokko compoundii form gochuuf yookaan compoundii uumuudhaaf dirqama valence electroniin isaa yookaan electroniin valansiin electroniin isaa meeqa ta'uu qaba? 8 ta'uu qaba jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? To form compound, the electron or the compound must be have 8 valence electrons jedheetu maal godhe jechuudha? State godhe jechuudha. And thus the electron configurations of a noble gas except helium. So electron configuration warreen noble gaasii ta'an keessaati eenyurraan kan hafe except helium. Helium irraan kan hafe hundi isaanii maalidha jechuudha? Seera kana hin guutu jechuudha. Warreen akka kamiidha? Fakkeenyaaf helium malee noble gaasii warreen ta'anii kanneen akka niyeenii, argoonii fa'aa hin ta'u jechuudha. Noble gaasii isaanii kanneen akka kiripteenii, egziineenii fa'aallee egziineenii warreen kun maalidha jechuudha? Seera kana hin guutu jechuudha. Noble gaasii kan waa'ee octet rule hin guutu. Helium irraan kan hafe hundi isaanii hin guutu jechuudha. So in the preceding unit we have discussed about the valence electrons of atoms. So chapter 4 keessatti jechuudha waa'ee valence electronii maal akka ta'e ilaalleerra jechuudha. So the valence electrons of all atoms are between 1 up to 8. Valensii elektirooniin kan atoomota hundumaayyuu meeqaaf meeqa gidduudha jechuudha. Tokkootii haga 8 gidduudha jechuudha. Kan hunduma isaanii valensii elektiroonii isaanii kan elektiroonota atoomota hundumaayyuu valensii elektirooniin tokko haga 8 gidduudha jechuudha. Tokko gadis hin ta'u 8 olis hin ta'u jechuudha. So most elements follow the octet rule in chemical bonding. So elementoonni baay'een isaanii akkuma beekamu octet rule maal godhu jechuudha.
chemical bonding keessatti octet rule seera octet rule kana maal godhu ni guutu jechuudha. So which means that an element should have 8 valence electrons in a bond or exactly fill up its shell or up its valence shell jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Elementiin tokko yookaan valence electronii isaa meeqadha? 8 yookaan immoo sirriitti maal godha jechuudha? Valence shellii sana ni guuta jechuudha. So kanaafiyyuu valansiin electronii atoomota hundumaayyuu meeqaaf meeqa gidduudha jechuudha? Tokkootii haga 8 gidduudha jechuudha. So having a total of 8 valence electrons ensures that the atom is stable. So atomiin tokko valence electronii isaa 8 yoo ta'e atoomiin sun maalidha jechuudha? Stabiliidha jechuudha. Stabilii ta'eera jechuudha. So atomiin sun maal jechuudha jechuudha? Stabiliidha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo valence electronii isaa 8 ta'e maalidha? Stabiliidha jechuudha. This is the reason why noble gases a valence electron shell of 8 electrons are chemically inert. Valensii sababni isaa maalifidha? Noobel gaaziin akkuma dura jedhe maalidha? Noobel gaazii keessaatii hiiliyeemii irraati. Kanaaf noobel gaaziin hundi isaanii maalidha jechuudha? Valence electronii ni guutu jechuudha. So akkuma kana noobel gaaziin immoo maalidha? Chemical inertidha jechuudha. So they are already stable and tend to not need the transfer of electrons when bonding with another atom in order to be stable. So akkasuma noobel gaaziin maalidha? Stabiliidha. Sababni isaa maaliifi elektirooniin isaanii guutuudha wanta ta'eef transfer gochuu yookaan dabarsuu kan biraarraa fudhachuus ta'e dabarsuudhaaf maal hin barbaadanii? Elektiroonii hin barbaadan jechuudha. Sababni isaa guutuudha jechuudha. So yeroo kana maalidha? Warri noobel gaazii stabiliidha jechuudha. So there however are exceptions to this rule. Haa ta'u malee exceptionoonni tokko tokko hin jiraatu jechuudha. Seera octet rule kana keessatti. Fakkeenyaaf for example hydrogen and helium need only 2 electrons on their valence shell to become stable. Fakkeenyaaf hydrogenii fi heliumii yoo fudhanne ilaalle hydrogenii fi heliumii stabilii ta'uudhaaf elektiroonii meeqa isaan barbaachisa jechuudha? Lama isaan barbaachisa jechuudha. Kan hydrogeniis ta'e heliumii elektiroonii lama isaan barbaachisa jechuudha. So maal gochuudhaaf? Stable ta'uudhaaf. So the group 2 elements could also become stable having 6 valence electrons. Haa ta'u malee akkasumallee group 6 elementiin maalidha? Stabiliidha jechuudha. Maal ta'uudhaani? 6 valence electronii qabaachuudhaani stabiliidha jechuudha. So hydrogenii fi heliumiin elektiroonii lama duwwaadha kan isaan barbaachisu. Garuu maal hin taane jechuudha? Stabilii hin taane. Warreen akka groupii lammaffaa warri ta'an immoo valensii elektiroonii 6 qofa utuu qabanii maal ta'aniiru? Stable ta'aniiru jechuudha. So kun maal ta'uu isaa agarsiisa? Seerri kun exceptionii qabaachuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Kanaafiyyuu groupii 2 elementiin stabiliidha jechuudha. 6 valence electronii utuu qaban jechuudha. Fakkeenyaaf groupii 2 elementii warreen ta'an warreen akka raadiyeemii, maagniiziyeem, kaalshiyeem warreen akka kanaa jechuudha. Warreen akka kamiin jedhama? Maagniiziyeemiin fa'a warri groupii 2 ta'anii maagniiziyeemiidha. Kaalshiyeemiin fa'allee akkasuma jechuudha. Maagniiziyeem, kaalshiyeem akkasumallee biriiliyeemiin fa'a biriiliyeem, baariyeem akkasuma raadiyeemii fa'a warreen ta'an kun group 2dha jechuudha. Raadiyeemiin fa'a warreen kana jechuudha. So warreen kana yoo hojjettanii ilaaltanii
seera kana hin guutu stabiliidha jechuudha. So yeroo kana maalidha exceptionii warreen kuni akka exceptions of octet ruleetti warreen kaa'anidha jechuudha. So inni taanu how could atoms satisfy the octet rule? Akkamittidha kanii octet rulii guutuu danda'an atoomonni? Atoomiin tokko octet rulii guuteedha kan jedhamu yoo maal ta'edha kan jedhu seera sadiitu jira. The 3 ways in which atoms can satisfy octet rule. Seera sadan kana yoo guute atoomiin tokko seera saddeettantootaa kana guuteera jechuudha. So the first one is by losing their one electron valences or valence electrons. Inni jalqaba valence electronii mataasaa yoo maal godhedha lose yoo godhedha jechuudha. So kan biraan inni lammaffaa by gaining valence electrons from other elements. Kan biraan immoo elementii biraa irraatii valence electronii gain yookaan yoo fudhateera ta'e octet rulii guuteera akkasumas jechuudha. So inni sadaffaa by sharing their valence electrons with other elements. Elementii biraadhaaf yookaan atoomii biraadhaaf valence electronii isaa share godheera yoo ta'e atoomiin kun maal ta'eera jechuudha. Seera saddeettantootaa yookaan octet rulii kana guuteera jechuudha. Walumaa galatti atoomiin tokko octet rulii guuteera jechuudhaa fi seera kana sadan hordofuu qaba jechuudha. The first one is by losing their one valence electrons. The second one is by gaining valence electrons from the other element. The last one is by sharing their valence electrons with other elements. So elementiin tokko yookaan atoomiin tokko seera kana guunnaan seera octet rulii yookaan kan namicha Gilbert Lewisiin barraa'e kana seera kana guuteera jedhama jechuudha. To become stable atoms or to become stable atoms of metals tend to lose all of their electron valences. Atoomiin tokko stable ta'uudhaa fi keessumatti iyyuu meetal atomii warreen ta'anii stable ta'uu fi maal gochuu qabu jechuudha. Valence electronii isaanii hunda isaa maal gochuu qabu lose gochuu qabu jechuudha. So which leaves them with an octet. For example, sodium. Sodium, an alkali metal, has 11 electrons and its electron configuration is 281. So fakkeenya yoo fudhanne sodiumiin maalidha? Sodium is alkali metal. So yeroo kana elektiroonii 11 qaba sodiumiin akkuma beekamu. Electron configuration isaa meeqadha jechuudha? 2 tokkodha jechuudha. Akka kanatti yoo fudhanne sheelii ishee jalqabaa kanarratti meeqadha jechuudha? Isheen kun nucleus yoo taate isheen as gidduu asitti lamatu elektiroonii 2 qaba jechuudha. 2 qaba. Asitti meeqadha? 8 jechuudha. 2 8 tokko wanta ta'eefi haala kanaan isheen tokko asirratti taati jechuudha. So in order to fulfill the octet rule, sodium needs to lose its outermost electron and it is become electron configuration 28. So electron configuration kan saanni jalqabaa 2 8 tokko ture. Yeroo kana electron configuration isaa yookaan immoo octet rule seera saddeettantootaa guutuu fi ishee xumurarra jirtu kana ishee tokko kana maal gochuu qaba jechuudha. Sodiumiin lose gochuu qaba jechuudha. So yeroo kana electron configuration isaa gara meeqaatti deebi'a? 2.8 tti deebi'a yookaan 2.8 tti deebi'a jechuudha. So yeroo kana erga lose godheeti 2.8 yookaan 280 ta'a jechuudha. So yeroo kana elektiroonii meeqa lose godhe jechuudha? Tokko lose godhe isa xumurarra jiru kana jechuudha. So yeroo kana seera saddeettantootaa yookaan octet rulii maal godha jechuudha? Sodiumii hin guuta jechuudha. So kanaaf iyyuu fakkeenyota biraallee fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So atoms of non-metals on other hand tend to gain electrons in order to fill valence shell. So as keessatti kan biraan immoo non-metalii warreen ta'an immoo elektiroonii maal godhu jechuudha? Gain godhu jechuudha yookaan immoo ni fudhatu jechuudha
elementoota biraarraatii elektiroonii erga fudhatanii booda maal godhu seera saddeettantootaa kana guutachuudha. As keessatti kan nuun beekuu qabnu garaagarummaan meetaalii fi non-meetaalii maalidha? Meetaaliin stable ta'uudhaa fi elektiroonii isaa maal godha? Luus godha. Non-meetaalii kan ta'an immoo elektiroonii gain gochuudhaan seera saddeettantootaa maal godhu? Ni guutu jechuudha. So fakkeenyaaf oxygen being a non-metallic element has total of 8 electrons. So akkuma beekamu oxygeniin non-metallic ta'ee elektirooniin isaa 8 jechuudha. So the electronic configurations will be 2,8 lama jaara jechuudha. Kan maali? Kan oxygenii akkuma beekamu lama jaara jechuudha. Sheelii ishee jalqabaa irratti lama qaba. Isa xumuraa irratti ja'a qaba jechuudha. Yeroo kana seera saddeettantootaa immoo yookaan okteet ruulii immoo hin guutu jechuudha. Akkamitti hin guutu? Sheelii isheen xumuraa kun ja'a wanta taateef elektiroonii meeqa isa barbaachisa jechuudha ammayyuu lama isa barbaachisa jechuudha. So yeroo kana maal ta'a? To attain the 8 valence electrons, oxygen must gain 2 additional electrons with valence shell. So dirqama valence elektiroonii yookaan okteet ruulii guutuudhaa fi oxygenii additionally yookaan dabalataan elektiroonii lama isa barbaachisa jechuudha. So this is therefore will change the electronic configuration to 2,8 which fulfills octet. So oxygen however can do this by sharing of 2 electrons with 2 electrons of another atom which is known as sharing of electrons jechuudha. So oxygeniin seera saddeettantootaa kana guutuu fi elementii biraarraatii maal godhachuudha? Valence elektiroonii lama irraatii sheer godhata jechuudha. Yeroo kana maal jedhamee waamamas? Oxygeniin vaalaansii lama elektiroonii biraa vaalaansii elektiroonii lama atomii biraa irraa fudhachuun isaa maal jedhamee waamama? Sharing of electrons jedhamee waamama jechuudha. So as keessatti wanti ijoon nuun adda baasuu qabnu maalidha? Meetaalii warreen ta'an, meetaalateemii warreen ta'an maal godhu? Valence elektiroonii maal godhanu? Luus gochuudhaanii yookaan immoo ofirraa kennuudhaanii seera saddeettantootaa guutuu. Non-meetaalii ateemii warreen ta'an immoo maal godhu? Seera saddeettantootaa guutuu fi atomii biraarraatii valence elektiroonii gain yookaan immoo ni fudhatu jechuudha. So seera atoomiin tokko seera saddeettantootaa guutuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu akkuma silaach irratti ilaalle seera sadii ilaalle tokkoffaa irratti maal gochuu qaba atoomiin tokko luus gochuu qaba valence elektiroonii jenne luus kan warreen godhan maalidha meetaalidha jechuudha. Tosoo asirra ilaalleerra so akkasumallee inni lammaffaa seerri lammaffaa maalidha gain gochuu qabu yookaan elektiroonii gain gochuu qaba kan jedhudha. Inni immoo neen meetaalii warra ta'anidha. Inni sadaffaa fi xumuraan sharing of electronii yoo qabaate seera saddeettantootaa ni guuta kan jedhu ilaalle turre. So kana keessatti seera sadansaayyuu ilaalleerra jechuudha. So haala kanaan fakkeenyota biraa yoo hojjettan sirriitti kan sinii galu ta'a jechuudha. So exercises kan waliin hojjetaa deemnu ta'a jechuudha. So exercise 5.1 provide appropriate answer to the following equations. So the first equation is what is the electronic configurations of noble gases? So electronic configuration in noble gases maalidha kan jedhudha jechuudha. So akkuma jalqaba barnoota keessatti ilaalle noble gaasii keessaa helium irraan kan hafe elementoonni hundi isaanii seera saddeettantootaa kan guutanidha jechuudha. So as we know, the electron configurations of noble gases is characterized by having completely filled the outer shells of electrons, for example, neon and argon. So fakkeenyaaf warreen akka neonii fi argonii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Akkasumallee electrons of electron configurations of noble gases jechuun kan isaan ittiin characterized ta'anii having completely filled outer electron shell jechuudha yookaan immoo seera fill kan godhanidha jechuudha outer electron shell jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha characterized by having completely
having completely what? Outer fakkeenya isaa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Outer electron shells. So fakkeenyaa fi erga kana jenneeti fakkeenya isaa yoo fudhannee ilaalle warreen akka heliumii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Heliumii nama fakkeenyaa waan ibsituudha. Haa ta'u malee seera sanaan hin guutachuudha. Neenii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Neenii. So neenii gaafa fudhannee ilaallu neeniin electron configuration isaa akkamidha jechuudha. Helium into gabaabsuuf jechuudha. Helium into 2s2 s2 2p6 jechuudha. So kun 22 akkasitti fakkaatu akkasidha jechuudha. 2s2 2p6 heliumiin immoo meeqadha? Electron configurationiin heliumiin meeqadha jechuudha? Waan ibsituudha. So salphaamatti maal jechuudha? Neenii jechuun waan ibsituu 2s2 2p6 jechuudha. So haala kanaanii electron configuration isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan biraa yoo itti daballe argoonii fudhannee ilaaluu dandeenya. Argoonii yoo ilaalle argoonii immoo akkamiin keenya jechuudha. Electron configuration isaa neeniidhaan keenya. Neenii jennee erga neenii jenneeti 3s2 3p6 dha jechuudha. So as keessatti 3p6 jechuun fakkeenyaaf 6 kana elektiroonii ishee kana walitti daana jechuudha. 6 plus 2 meeqadha? 6 taate jechuudha. Asitti immoo kan 6 fi 2 8 taati dhiifama. Asittis meeqa ture? 8. So 8 fi 8 16 dha. 16 irratti kan heliumii immoo meeqa ture? Kan heliumii meeqa ture jechuudha asitti? Waan ibsituu gaafa ta'u 2 16 irratti 2 18. So argooniin meeqadha jechuudha? 18 dha jechuudha. Gaafa akka silaatti keenyu seera sana akkamitti ka'a jechuudha. 2,8,8 dha jechuudha. Seera 80tootaa hin guuta jechuudha. Sababni isaa 2 8 8 wanta ta'eef seera sana hin guuta jechuudha. So haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So fakkeenyota warra hafan warreen akka kiripteenii, egziineenii, rabaadeemii fa'aa fuutanii akka kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. So gaaffiin keenya inni lammaffaan maal jedha? Why is the noble gas configuration is important? Important maaliif ta'e noble gas configuration jedha. So sababni important ta'eef because it represents the stable electron configuration dha jechuudha. Salphaamatti sababni isaa stable warra waan ta'aniif yookaan immoo elementoota jiran keessaatii noble gaasiin fulfill godhanii argamu jechuudha. Maali? Seera 80tootaa. So because sababni isaa maalidha jechuudha? Because represents a stable electron configuration. Configuration that many element is what? Strive to achieve. Element is strive to achieve. Sababa kanaaf jechuudha. Sababni isaa electron configuration isaanii maalidha jechuudha? Stable dha jechuudha. So kanaaf iyyuu akkasumallee noble gaasiin low energy state akkasumallee more stable wanta ta'aniif
noble gas configuration maalidha jechuudha? Stableidha jechuudha. So gaaffii sadaffaan define octet rule. Jalqaba ilaalleerra octet rule maal akka ta'e. So octet rule means it is a state that atoms are tend to gain or lose or share electrons in order to what? Achieve full outer shells of 8 electrons jechuudha. Jalqaba elementiin tokko seera 8 guutuuf maal gochuu qaba kan jedhu ilaallee turre. Seera 8 guutuu fi seera 3 sanaa guutuu qaba jechuudha. Tokkoffaarratti luus gochuu qaba elektiroonii yookaan immoo geeyin gochuu qaba. Sadaffaan immoo sheer elektiroonii jiraachuu qaba jechuudha. So kanaafiyyuu octet rule means it is state is that atoms what tend to gain or lose or what share electrons. Sadan isaanii jechuudha seerota sana. Electrons in order to achieve what? In order to achieve a full outer shell of 8 electrons. 8 electrons. Seera yookaan immoo elektiroonii seera outer shelliin isaanii xumura 8 electronii guutuudhaa fi kan achieve godhudha jechuudha. Maaltu octet rule jechuun atomiin tokko yookaan gain gochuu qaba yookaan lose gochuu qaba yookaan share gochuun kan inni seera 8 yookaan outer shelliin isaa seera 8 yookaan elektiroonii 8 qabaatu jechuudha. So kun kan inni ta'u kan maalirratti ta'edha qorannoodhaan namicha eenyu jedhamuudhaan jedhee sila akkuma baranne Gilbert Lewis namicha jedhamutu qorannoo kana gaggeesse jechuudha. So this is based on the observation that is a noble gases have stable electron configurations with full outer shells jechuudha. So akka kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. So gaaffiin inni afuraffaa do most elements follow the octet rule. So most elementiin following godhuu kan jedhudha jechuudha octet rule. So most elements do strive they follow the octet rule in chemical reactions. So in order to what? Achieve the greater stability. So baay'inaan elementoonni kan isaan octet rule guutanii eessa keessattidha? Chemical reactionii keessattidha jechuudha. Maal gochuu fi stability isaanii guddifachuu jechuudha. So fakkeenyaa fi yookaan immoo exceptionoonni especially for elements fewer than electronii 8 warreen qaban jechuudha. Valence shellin isaanii 8 gadi warri ta'anii chemical reactionii keessatti maal godhu? Chemical reactionii keessatti achieve godhu jechuudha. Maal seera 8 kana maaliifidha kan isaan achieve godhan? Stability isaanii guddifachuuf. So deebiin isaa maal ta'a jechuudha? The octet rule is follow in what? In chemical reactions. Chemical reactions in order to what? In order to achieve greater stability. So deebisaa salphaama akka kanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee exceptionoonni tokko hin jiraatu jechuudha. Akkuma sila kaa'amne especially for elements fakkeenyaaf seera kana guutuudhaa fi exceptionoonni jiran warreen elektirooniin isaanii 8 gadi ta'an seera kana guutuun
hin danda'ani jechuudha. So the last question is how does hydrogen violate the octet rule? So hydrogen violating akkamitti octet rule taa'aadha kan jiru jechuudha. So because hydrogen violate is the octet rule because it only has one electron and can achieve stable configuration with just what? 2 electrons or similar to helium. So as a result of this, hydrogen is typically forms compounds where it is shares but it is single electron to achieve full of outer shell. So hydrogen violating kan inni octet rule hin taane akkuma beekamu helium isaa akkasuma kanadha. So because sababni isaa maal jechuudha? Because it only has one electron and can achieve what? And can achieve a stable configuration with what? With just 2 electrons. What? Similar to electron or similar to helium jechuudha. So sababni isaa kanaafidha jechuudha. So haa ta'u malee hydrogeniin maal gochuu danda'a jechuudha? Compoundii form gochuu danda'a jechuudha. So how does hydrogen violate the octet rule kan jedhu? Because it only has one electron and can achieve a stable configuration with just 2 electrons similar to what? Helium. So kun exercise kan deebii exercise 5.1 dha jechuudha. So fakkeenya biraallee fudhattanii ilaaluu dandeessu. Detailii galtanii kitaabota garaagaraa refer gootanii deebii quubsaa ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Kan nun asirratti akka kanatti hojjedhe salphaan haala salphaa ta'een akka isinii qabatamuuf yookaan hubatamuuf jedheen jechuudha.